Jirra jirtuu maatii keenya maatii kaasuu shoo fayyuma keessanii nuti nagaadha. Galata waaqayyoo isin akkam jirtanii fayyuma jirtanii naguma keessanii jiruu isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyoo. Egaa har'a deebinee dhufnee jirraa. Sadi taane dhufne lamaa miti takkaa miti. Daani'ee gaara aratti ሶስት ሁለት ዳኒ አለ ዘውስታ ለችከች ሁለት ገርብች እና ነረበሹ ጃር ቪዲዮ ጀቹን እንደንደኛ ከናፍዩ akkam nuuf jirtu fayyuma keessan naguma jirtanii nuti jirra kaa alaga rabbii. Yoo yaadanii harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi badhaadha akkam fayyaan keessan nagaami nutis nagaa jirra alaamanni isaa namni guutuudha baga bacaqii gannaa nagaa hin jechanii abbe isin akkame illee nagaa irra dhugaa waaqayyo ganni kun akkam isinitti jira yoom geessanii ammoo baataniidha itti jirra bacaqii gannaa keessa jirra yaa ganni baranaallee baay'ee namatti tola ganna baay'ee nama mul'isan miti bareedaadha dhugaa akka baay'ee namatti tola yaa baay'ee sin ulfaatu kanaaf isin akkam jireenyi maal fakkaata jiruu noo nu biratti nagaadha dhugaa waaqayyo baay'ee namatti tola kanaaf barri fuuldura 2019 kun akka seera oromootti hindi bara gadaati fuuldura gadaa miti bar gadaan darbe saddeettan dhufu gadaadha oromoon waa saddeeti miti gadaan koo sagal sagalitti darbe akkasii oromoo gosa kamiiti gosa kamuluwa hundaayyuu muloota akka taatu biraa kaasi lama taatu biraa ka'i yaan illee viidiyoo hojjisiisuu hin dandeenye mucaan baay'ee kabbaadidha hundaanumotu jedhaa bakka isin maa jettanii qe'eedhaan hariyaa jira beektama jarrishaar sarmaan jiru ilmi kuni egaa har'a viidiyoon dheeressinu maal qabannee nuuf ni seetanii an akkuma argitan mataan kee firiiziyaa boru kaasuun karaa deemuu fi kaasuu gaggeessuuf jechuudha. Kaasuun garuu gammadee jira ni gaddeen jira aniif mucaan isaa maaliif nuti kophaatti nu gatee deemuu fi egaa waan hundumtuu munni illee baala malee hin tolu jira miire munni baala qabaa jira. Ani mucaa kiyyallee qabu garuu xiqqoo kaasuun ona bukkee abame natti ulfaattaa jira eenyu waan ta'eef mee kaasuu akkam eessa deemuuf kaasan? maali maa himteen himtee maarri si abeekani rakkoon qabu Dubaay deemuuf warri Dubaay jirtan Dubaayitti na eegaa Dubaay dhufuufani achitti na eegaa dhugaa Dubaay deemuunidha miidhana Dubaay deemuu ka'een jira kanaaf nuti caqantee deemta garuu jirtanii Dubaayitti na eegaa booda irraa akkuma beena sinii bilbila ijoollee baay'ee mirtiin qaba dhugaa achi ijoollee achi jirtu ijoolleen viidiyoo keenya sheer nu godhaa jirtan ijoollee shamarraas ta'e dhiiras ta'e namoota baay'eetu jira dhugaa waaqa shamara waan jiru immoo waan biraa keessa seenuu osoo hin taane namni akka namummaa namaatti jechuudhaaf malee waan biraa jechuu miti kanaaf si jedhika kanaaf akkasiniin jechuu jaalanna warri Dubaay jirtan Dubaayitti na eegadha Dubaay dhufuunidha miilana Dubaay deemu feera kanaaf mee yeroo hunda bal'atu bichaanis maa deemtanis nan deemanii ilaalaa jira kanaaf immoo akka carraa taatanii lakki nutu achi jirraa jiruun biyya sanii bareedaa miti hin dhufin kaasuu warri naan jettanis komentii naa barreechaa gargaruma kanarraan boodatti chaaw jechuun edda Itoophiyaadhanii kanaaf achi deemuuf ka'een jira kanaaf siniin jira maal jetti simmee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya maal jooree islaama fixatte waan hundaa'e haa jechuun hafi waan aan jedhanis yoo namni achi carraa taatee haala jireenya biyya sanii hin beeka waan ta'eef namni baay'een maa seetaan maatii keenya kaasuu ani waan baay'ee gorsee jira jechuudha namni achitti amma arguus hin dandeessanii namni warroon keessattuu ala hojjetanii kaasuu hin deeminii jiruun achiin ulfaataa barahaan beektanii miti barahaan nama hundi hin danda'u jechuudha namni hundi hin danda'u kaasuu hin deeminii hin dandeessu barahaa biyya sanii jennaan lakkii deemu malee jedhee
deemu malee jedhee anaa fi mucaa isaa kophaatti nu gatee deemaa jechuudha. Bakka kophaatti nu gatee deemaa jira jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf barahaan biyya sanii sirriitti ulfaata. Namni kan beeke hin beeka jechuudha. Innaa dubbaa kanaaf mee deemeera eerta san eegee warii san eegee deebisee immoo Maaree gamtu jiraachitti. eegaan deem ra'ee gubal Achitti. eerabbi ra'ee eddaa hoolaa maaliyaa hoolaa Sifirnaan asii koo si fayyada sitti. Akka carraa taatanii immoo ijoolleen biyya si deemta fakkeenyaaf Itoophiyaa godina Arsii taatanii naannolee kam keessaayyuu akka carraa taatanii biyya achi jiraatan ixaanaa buusaa mana keessan akka nuuf. Qaaminaamina salaa isinii beekaa. Yaa'u ani maa akkasii waan biraatti miti. Egaa fe'uun akka malee. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti argame. Ofii kiyyaa deemuun hawwayya malee ani namaan biyya arabaa deemu jiru. Dhiira diisaa ta'u dubartiin jechuudha. Dubaay immoo baay'ee tokko ulfaata. Dubaay baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf ani deemuuf amma ka'een jira waan ta'eef paaspoortii illee isinitti agarsiisuu ni danda'a yoo barbaadanii. Paaspoortiin gaadaadha. Kanaaf deemuuf ka'eera. Warri immoo akka carraa taatanii mana keessan dhufuu ni danda'a. Warroonni viidiyoo keenya sheer koppilatti nu gochaa jirtan guddaa galatooma isiniin jedha isinan jaaladha. Anis immoo gaafa achi deeme viidiyoo keessanis sheeriin isiniif kan godhaa bal'atu dhufillee sheeriin godhaa fi akka ishiin guddattutti kan akka ishiin. Ana biruma sheeriin haa goone malee viidiyoo sheeriin haa goone. Asittis argachaatuma jirta. Kanaaf maal jettu meeshaa? Sirba jaalalaa tokko si sirba. Ani ka'ee deemu kiyyaa takka si sirba. Ani sirban jaallu. Masfuuri si zammaru shi? Masfuuri na jammari yoo barbaadde. Kanaaf akkasii isin jechuu jaalanna. Mee maal jettu? Gara keessattiinis warroon dubbiftan warroon immoo viidiyoo keenya irratti illee deemi yaani maal barreessitan mee maal nuun jettu? Lakkii mucaa kee kana daalacha kee kana gatteen deeminii yoo jettanis inni dandeechee obsita garuu deemu bal'atuus gatteen deeminii yoo jettanis gatteen deemu. Ana waan miti mucaa kee obsita. Daanii eemu fotoodhaan viidiyoodhaan wajjin haasa'u. Viidiyoo isatti argaa. Daanii viidiyoodhaan wajjin haasa'u miti? Viidiyoodhaan wajjin haasa'u? Viidiyoodhaan haasa'u? Eeyyeen jechaa jira kun mucaanii. Innaa kanaaf yaa'u dhugaa isiniin jennaa viidiyoo samoonatan viidiyoolee isin hojjennee beennu xiqqoo haaruma kana yaa'u qophii waan tokkoo fi isin hojjennee turre. Kanaaf viidiyoo samoonatan tureen jira gaaf tokko waa'ee lafa wayii irratti viidiyoo isin hojjedheetan ture. Namoonni akka carraa taatanii lafa hin barbaannettanii. Amma maaraa gootanii waa'ee lafa. Kanaafis naabitii jechaa turtanii rakkoo hin jiru. Nama biraa bakka biraa bakka isin buuseen deema. Namoonni lafa. Ani gurguru. Daangaa lafeen hin beektu waan ta'eef ati viidiyoo hojjetu rakkoo hin qabu. Ani bilbileetiin sitti maal lafa atitti agarsiisista. Warri bitachuu barbaadan bitachuu namuu dandeessu jechuudha. Achittis jiraadhee rakkoo hin qabu. Ani bilbileetiin akka naanyaasitti Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf ammaaf Itoophiyaa jira. Akka guyyaa muraasatti boruuf wanna sirriifamu Finfinneen deemuudha. Kanaaf har'a jala bultiidhaa jechuu barbaade tananii boru deemuuf. Finfinnee deemuuf boru garuu biyya arabaa deemuuf miti Finfinnee deemuuf ammalee. Kanaaf isin immoo viidiyoo keenya kana ilaaltanii isu qofa osoo hin taane sheer koppiliit gochuu dagatinaa isin sabskiraayib illee nu godhaadha. Guddisaa isin jenna dhugaa baay'ee waaqaa namoonni baay'een viidiyoo keenya baay'ee nu ilaalaa jirtu dhugaa waaqayyo isin jaalanna dhugaa guddaa isin jaaladha. Jalqaba irraa kaasee hanga guyyaa irraatitti isinan jaalachaa ture ammallee isinan jaaladha. Gadhumaasitti isinan jaaladha. Garuu mooyyuu namni hundi garaan haadhaa buburree jira. Garaan haadhaa daa'ima kanaan fakkeenya bal'atuu nama mucaa kana deechin daa'ima biraa oduu deebitee deechee daa'imni kun amma fayyaalessa. Dhugaa baay'ee nama nalee rabbashu yeroo tokko bichaa amalli isaatti akkuma kooti. Bakka maana tuxxanii bichaadha. Tuqaa bichaa jibba jechuudha. Yoo taphallee argateen taphataa waa wayiitirraa yoo deebisuu barbaade maana deebistaa yeroo san bichaa haara malee amara biraa waan tokko hin qabu. So anis waanuma akkasii tan qabu. Maana tuxxanii bichaa qabaa isallee xiqqoo akkuma namni akkuma jabaachaa deemu wanni hunduu gataa deema waan ta'eef gatee isallee anillee fayyaalomee erganisanii walitti dhufe jechuu barbaade tanan. Isin nama bareedaadha.
dhugaa Oromoon nama bareedduudha qashtiidha dhugaa baay'ee natti toltu warri viidiyoo keenya ilaaltanii sabiskiraayib nu godhaa jirtanillee guddaa galatooma isin jira garuu immoo keessa nama tokko jira jecha xiqqoo baay'ee miidhagne kan darbatu chigiree illee horii obsina rakkoon qabu Oromoon danda'aadha hin dandeenya. Akkasuma nullee immoo viidiyoo namaa irratti waan dogongora qabu yoo argine jecha wayii barreessaaf hin jiraanillee jecha hamaa akkas nama hammeessuu osoo hin taane viidiyoon kee baay'ee namatti tola waan gaariidha. Garuu goota akkanaatti waan akkanaa si harka dogoggoruu jira waan akkanaa sirreeffatu bakka waan gabaabduu jechuudha waan das nama jettu. Kanaaf immoo akkuma san isinis laaltanii isuu bichaa miti namni waan viidiyoo wayii irratti waa wayii yaada namaa kennuun sirriidha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo tanaan dura hojjechaa turre irratti yaada nu kennitan irratti waan baay'ee sirreeffanne jechuudha. Tokkoffaa yeroo baay'ee dhalatuun ala baatee viidiyoon hojjettu. Maali asitti rakkoon hin beektanii warri dubartootatis kan harkaa qabnu dhala kana daa'ima kana baattee fuutee gara biraa deemtee magaalaa keessan deemtee yookaan immoo iddoo bashannanaa waan tokko deemtee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo waraabnee hin beeknu. Maaliif rakkoo daa'ima kanaati akka carraa ta'e namni kana dura rakkoo jechuun daa'ima bichaa miti waan ta'eef fiqaadhaan nuti hin qabnu jechuudha. Yuutuubiin eeyyama barbaachisaa. Magaalaa keessatti hin waraabbamu. Eeyyama yoo qabaatan malee nuti gibiraan kaffalloo aga silaa eeyyama hin baafanne amma bara dhufuun baafanna waan ta'eef waaqayyo nu gargaare. Ani fi baabaan kiyyaa kaasuu silaa guzoo wada Dubaay jedhee kanaaf eeyyamaaf. Kanaaf maal jechuun barbaade fonchoonni fuudhu namarraa. Maal jechuun barbaade seetanii yeroo shakkamaadha waan ta'eef maaliif waraabdaa maal kaasaa jirtaa jedhee xiyyaaqee si gaafachuu danda'a. Deebii yoo deebistee yeroo hin beektan akkuma jimbeen yeroo siyaasa waan ta'eef dubbiin gara biraatti jijjiiramte akkuma akaayini qabadiin fuulli ishii bareedaadha yoo illee rakkootti gurraachofte dubbiin akkasitti namatti gurraachofte zamana kana biyya. So waan akkasitti jira kanaaf bara dhufu garuu hin baafama eeyyamni hin baafama. Kanaaf sababa saniif daa'imas qabattee akka carraa taatee namni bira tureyyuu namni sunis immoo amma yeroodhaaf ganna kanaatti gara maatii xiqqoo deeme sababa saniif mucaan kun bakki itti gatamu dhabameeti. So kanaaf bakka biraan waggaa guutuu deemaa jira. Jabaatee isaa ga'ee ija tokkotti gurguruu waamna. Kanaaf deedatti isaatti illee si waamna. Eebbistanii kan biraa dabalamuu nuun jettu ishee kan biraa dabalamuu nuun jettu silaa akka carraa ta'ee dabalteen deemtu silaa gootee. Isa wayii taasisee deemuu barbaade. Meeshaa kanarratti taasisa wayii taasisee deemuu barbaade gaafa nachas deemuutti lagataanii na eegu waan ta'eef. Kanaaf illee ilaalaa jira bareechaa jira bal'atu wajjin. Tasaasuun hin jiru beekallee. Asirratti tasaasni. Mari'achaa jira. Tasaasuun hin jiru. Anumana guddistee. Biraankii singoona jechuudha. Sapiraayisii singoona jechuudha. Sapiraayisii singoona gaaf tokko. Kanaaf viidiyoon irratti sagalee gahu. Kanaaf maal asiniin jedhan jechuudha. Baay'ee sin jaaladha dhugaa. Kanaaf baay'ee sin jaalannaa. Yoo nas jiraate borullee viidiyoo biraatti walitti deebina waan an fideef viidiyoo walitti deebuu dandeenya. Bakka jiru immoo viidiyoo gabaabdullee taatu isiniif waraabaa amma sanittuu viidiyoo isinitti dheerachuu waraabulaa deebanaa isin jaalanna. Malkaam guzoo jedhani. Nagaa nu bulaa.